bilbila kanarra bilbila hiriyoo tokko hunda isaanii jira. Hiriyoo tokko jechuun immoo kana booddee hundi isaanii Yuusii firiyaadhaan. Yommuu kooftee isaan keessaa abbaa feeti nama tokkotti bilbiladhu. Gaabiyyee kana akka biyya inni ta'an utuu beelaanii akka haadhaan eegan hin jiru. Yookiin dhuftee naafachi firiitii keessaa fudhadhuuti. Waan sitti toltu dura keessa kaa'ee oolfatu jedhee tooftaa. Amma yoomiitti wal cufnee mana tokko keessa jiraannaan ifati. Maaltu jira waan irraa haasa'u? Waanuma dura haasa'u waan akkamitti oolte, how's your day? Waanuma normaalii dura haasa'u. Kaayyoo, san hunda jee fixadhee. I wanted to spend the rest of my life with you. Lafuu isin jee diddee sitti ulfaata miti? Maal akkaan godhu barbaadda? I don't get why. Maaliif akkana godhu jirtaa naaf hin galu dhugaa. Ana gammera moiti bulbula keessan alateetu si bulbula. Haa gamme. Akkamati. Nagaan akkamati. Biyya baraa jirta? Eetti baraan jira gaarii. Waan si dhiboon immoo utuu wal argine haasofne baay'ee natti tola ture. Eessi jirta amma mana jirta? Qofaan mana jira ammoo hin hojii deemteetti. I know kanaaf jedheen akka haasofnu barbaade bakka manumatti na eegina dhufa amma. Anis immoo hojiin deemne mana jira. So just nan dhufa bakka na eegi. Dalagaa bareedduu qabda barattee jirta. Anis baradheetiin jira dalagaan hin qaba. Umriin teenyaas deemtee jirti. Maal eegu jirta? Aroon gale. Moo eegu jirta? Please! Yeroo waan toopikii hunda haasofnu cufa keessa mooyin dhufuun irra hin jirtu. Mooyi is gone. Dhuguma mooyi wajjin deetii wal goone irra si dura. That's in the past. Waan haasofnu cufa keessatti mooyin dhufuun irra hin jiru. Can't understand this. Kaayyoo, waan mooyi kanaan dura rakkoon qabu ture. Waan dabre, it's in the past. It doesn't bother me now. Amma naaf ati wajji jira. Garuu immoo Facebook irratti waliin haasofitanii turtan dhiyootan. I saw your messages. Waan ati jetteen si malee tabiraa ta'een akka teetii jaaladhu jirtu takkalleen bakka ta'een aan buutu. What do you mean? What am I doing here? Ana moo natti taphattee na dhiisuuf deemta? Akka isin abbaa mana siisii dhiiftee as dhuftu feete? Oh, that's what you're waiting for. But I can't wait for that. Because umriin tiyanii deemti and then I can't be dumped when I'm old. Okay? Urji, I'm sorry about that. Sorry is not gonna fix anything. Sorry waan naa godhuun qaban. Waan message sanarraa waan hin siin jedhuun waan isheen nattaasaa jirturraa reply godhe waanuma argitee dhiirrumti kamiyyuu conversation sana kan fakkaatu keessatti dhalaadhaan jedhuun jedheeni malee totally I'm not in love with Moi. It's gone. It's over. Ume waan keenya deetii wal gooneerraa sidura waliin turre. You're quite aware of that. Amma wanti sun tokko iyyuu hin jiru. Sanarra deddeebinee itti waan takka wal cinquun irra hin jiru.
Haalli qilleensa biyya kanaa sii ta'e? Gaariidha waan jedhu baay'ee ho'a garuu. Ani immoo baay'ee sitti haasa'uu barbaadee ture kanaaf jedhee nuuf baay'een jejjera waan sitti haasa'uu barbaaduu qaba. Waa'ee anaaf biyyatti wal beekuu keenya namni tokko yoo akkasii baruun barbaadu lama. Please namni tokkotti hin dubbatan. Kana duwwaa mootuu hin taane moo'ee akkan baay'ee jaalladhu beekta. Wanti ta'e sun lammata deebi'ee ta'uu hin qabu. Anaaf wal beekuu keenya iyyuu namni akka baruun barbaadu. Sigalee? Naagalee wanti joobaadha. Yaa kana duwwaa situu hin taane ati haala manaa qabda haala manaa kee best friend gootii ana abbaa manaa qaba mucaa qaba mana keenya lamaan keenya addii gama. Sigalee kanaaf akka itti dubbattu hin barbaadu wanti sunis irra deebi'ee ta'uu qabu. Wanta gaarii ta'e wanta Oromoo ta'e baay'ee gaariidha wanta hin gadi ta'es gaariidha garuu si wajjin walii galu. Walii galuu qabna deebi'ee ta'uu qabu bakka. Sigalee tasuma iseenis dhaga'uu qabdu. Kanumanii qaamaan si argisitti baay'ee barbaadee ture. So amma nan deema gaa. Now, what do you want out of this conversation? Maal barbaadamu? Waan inni barbaadu wallaalteeti kaayo. I want a ring on my finger. Akka abdii abbaa mana kiyyaa taatuun barbaada. Akka abbaa ilmaa kiyyaa taatuun barbaada. Akka jiruu ta'eetii fi tiyya wajji dabarsine, wajjin jiraanne, wajji dulloofne, hamma duuti addan baasutti wajji jiraannuuf hin as jira malee mana sirraa kireeffachuu hin dhufne. You know that? Mana dhabeetii miti. I can get my own house if I want to. I'm here for you. But then ati as in jirtu. Your mind, everything is not here. It's like I'm living in this house by myself. Urji, let's make it clear. One is in general. Commitment. What is a commitment? Commitment in mana tokko keessa waliin jiraachuu caala. Kan namni cuftinu beeku waliin jiraachuu kee. Kan waliin bullee waliin oolle we drive together. Waliin nyaannee waliin jiraachuu jiru. Commitmentiin kana olii maali? Maaliin committee godhaan kana caalaa? Commitmentii akkanaa agarte mana keenya galee maatii kiyyaa wajji jiraachuun hin danda'a. I can eat, sleep, talk, have fun and stay there. Yoon barbaadu. I think we are I having can more have than that that. with everyone I want to. But what I want with you is I want you to be my lover, my husband, the person that supports me throughout my life. I don't want a roommate. I agree to that. But you're not here with me, Hayo. No, jirtu ba. Asman hojjetaa hojjirta malee computer kheetira teessa. Teessee namaan haasoyta. What do you mean? Like, am I here to watch TV? Kanaaf mana kanan jiru ba. Am I here to sit on your sofa? No. I can get sofa yoon barbaade. This is not good. You're wasting my time, Hayo. I want a commitment. Kana caalaa maali commitmentii wajjin jiraachuu jira? You know what, Kayo? Dubbii dadhabe, mataan na dhukkube. I want to break up. It's over. Gahee bakka anaaf gahan hin danda'u kana booda. Adda ba'an. Ati nama baay'ee qulqulluu, ati nama gaarii, ati nama cubbuu hin qabne. Ani immoo nama waa hedduu balleesse. Akkasitiin describe na godhe. You remember? I don't know if you know that I know. Gadaa wajjiniin halkan tokko akkati bulte nan beekaa beekin na dura jechuudha. Garuu paartii jireenya keenyaa keessa hin jiru. Kanaadeen I never bring it up. Haasa'ees hin beeku jechuudha waan kanarra. So wanti jechuu barbaadu ofii kee totally xaliila akka bishaani. Ani immoo waan cubbamaa nama hamaa akkasitiin describe na goota. Anyways, Urjin, you wanna break up? I'm not gonna stop you. Go ahead and break up.
Good luck with your life. Masiguna nanufiteetu hormatante najibite ansi firati nafira misinabdada Didan deema biyya kana beektamanii guyyaa tokko asii guyyaa Oromoo achi
kasaba deebi. Nan deema jira. Nagaatti gammad. Jedhi gajjira. Tuno jintee garbaayee. Beeka garuu deemuun qaba. Sinin jeeku. Successful the guy to Borfaa dhufanii lafa madhaan qabna waan nuti agarsiisuu qabu. Biyya kanaan biyyi kun beektaa baay'ee biyyi bareedaadha. Iddoo kan dhabamu. Gowaa dhagaa ga'umsa baala kee faayinal Oke? Mata deh. Nanti kita manis. Mau yang kamu boleh ini dia mereka orang desa